macaafa Ibrootaa boqonnaa 10 lakkoofsa 35 irra isa jiru dubbiseen Waaqayyoon walii wajjin kadhannee sagalee Waaqayyoo dhageenya. Ibroota boqonnaa 10 35 akkas jedha. Ammas amanachuu keessan isa gatii guddaa qabu hin gatinaa. Ameen. Ameen. Ammas amanachuu keessan isa gatii guddaa qabu hin gatinaa. Ameen. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Yoo dhaga'aa jirtu ta'e sagalee keessan dhaga'uun barbaada. Ameen jettanii akkasiin harkaa fudhattan. Ameen. 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 Har'aa kutaa kana walii wajjin ilaalla macaafa Ibrootaa walii wajjin ilaallaa macaafuma Ibrootaa keessa turra galgala kana yeroo kana akka mata dureetti waan dubbachuuf keessa koo jiru amanannaa ofii eeggachuu jedha. Waan irra dubbadhu amanannaa ofii eeggachuu. Amanannaa ofii eeggachuu jecha sadii qabaa. Tokko amanannaa, tokko ofii, lammaffaan immoo eeggachuu isa jedhu sadaffaan isa qabaa. Kana walii wajjin ilaallaa. Waaqayyo akka nu barsiisu lafa jirrutti garaa keenya Waaqayyo duratti banannee yaada keenya qalbii keenya mootummaa isaatti ol kaafnee Waaqayyoon kadhannaa hin kadhanna Waaqayyoon. Yaa Waaqayyoo abbaa keenyaa gooftaa keenyaa abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos dur kan turte har'as kan jirtu bara baraan kan jiraattu alfaadhaaf omeegaa jalqabaaf dhuma waan hundumaa kan taate si galateeffannaa ulfina siif laannaa boqobaa siif laannaa karaa ilma kee Yesuus Kiristoos gaarummaa nutti argisiiftee tola nutti tolte hundumaaf waaqarratti lafarratti baraa hamma bara baraatti maqaan kee kan eebbifame haa ta'u. Ameen. Waaqayyoo utuu nu isin beekin nu beektee utuu nu isin jaallatin nu jaallattee fagootu jirru yaa Waaqayyoo gabaa cubbuu keessaa gabaa du'aa keessaa araara keetiin siiquu jaalalaatiin nu waamtee kan koon hun jettee ofii kee nurratti moggaaftee ofii kee nurratti beeksiftee ofii kee nurratti mul'iftee yaa abbaa jaalalaa yaa abbaa aangoo. Kanaaf garboonni kee warri siin araara arganne warri siin fayyina arganne warri siin dukkanaa gara ifaatti du'aa gara jireenyaatti darbine ololsi qabna waaqarratti lafarratti maqaan kee maqaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiin kan eebbifame haa ta'u. Ameen. Gooftaa jaalala kee taanaan galgala kana immoo maaddii kana fakkaatu nu qopheessite. Ati qilleensarra karaa qabda, galaanarra karaa qabda, karaa hundumaarra karaa qabdati. Yaa Waaqayyo gooftaa yaadi kee addaa, akeeki kee addaa, adda inni taate Waaqayyo galgala kana faarfannaadhaan, kadhannaadhaan nutti dubbachaa jirta, nu tajaajilaa jirta, nu jajjabeessaa jirta. Akkama faarfanne oolmaan kee, gochaan kee, gargaarsi kee, araarri kee mana keenya guutee jira, jireenya keenya keessa guutee jira. Nuyi mitiree siin caba lafee kan oolle, badiisa nabsee kan oolle, du'a dingataa kan oolle, dhangala'uu dhiigaa kan baraaramne. Kanaaf si galateeffanna yaa abbaa maqaa gooftaa Yesuusiin maqaan kee eebbifamu. Ameen. Yaa Waaqayyo immoo Waaqayyo hin dubbatee anis nan dhaga'e aangoon kan Waaqayyooti jedhamee akka caafame dubbachuu kee barbaanna, sagalee kee barbaanna. Maqaa gooftaa Yesuusiin sagalee kee nutti dubbadhu. Ameen. Waan gochuun nuuf ta'u nutti himi. Ameen. Waan gochuun nuuf ta'u nutti himi. Ameen. Yesus. Waaqayyo waan gochuun nuuf ta'u nutti himi. Ameen. Ameen. Maal goonu yaa Waaqayyo maal goonu? Waa'ee ofii keenyaa maal goonu? Waa'ee biyya keenyaa maal goonu? Waa'ee saba keenyaa maal goonu? Waa'ee amantii keenyaa maal goonu? Waa'ee tajaajila keenyaa maal goonu? Waa'ee gaa'ila keenyaa maal goonu? Waa'ee ijoollee keenyaa obboloota keenyaa maal goonu? Yaa Waaqayyo baroota keenyaaf itti maal goonu? Maqaa gooftaa Yesuusiin waan gochuun nuuf ta'u nutti himi. Ameen. Ameen. Karaa irra deemuun nuuf ta'u nutti argisiisi. Ameen. Nu gorsi Waaqayyo. Nu barsiisi Waaqayyo. Ameen. Ijoolleen Waaqayyo irraa kan baratan ta'u jedha. Maqaa gooftaa Yesuusiin hafuura qulqulluu ati nu barsiisi. Ameen.
akka sagaleen kee gara keenya hin dhufneef yaada keenya kan qabu qalbii keenya kan qabu inni hattuun sun maqaa gooftaa Yesuusiin kan qabame haa ta'u. Ameen. Ameen. Hallelujah. Dhukkubni jiru, wal'aansoon jiru, inni hamaan qilleensarraa, galaanarraa, lafarraa, lafa jalaa, fagoorraa, dhiyoorraa maqaa gooftaa Yesuusiin raawwatee kan aggatame haa ta'u. Ameen. Ameen. Ulfina maqaa keetiif jettee ati nu wajjiniin ta'i. Ameen. Ameen. Nu eebbisi maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. 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 Hallelujah. Waaqayyo ulfina argatu galgala kana akka nama dubbadhee amanannaa ofii eeggachuu waan jedhuun macaafa ergaa Ibrootaa isinii wajjin hirmadhaa waan Waaqayyo na barsiiseen isinitti dubbadhaa ofii kootti dubbadhaa ijoollee kuna dhagaa jiranitti dubbadhaa Waaqayyo immoo nu tajaajila jedheen abdadhaa amanasii. Ameen. Akka nama dubbadhee galgala har'aa mata dureen irratti dubbadhu amanannaa ofii eeggachuu, amanannaa ofii tikfachuu, amanannaa ofii baraarfachuu, amanannaa ofii kunuunfachuu waan jedhudha. Dubbiin kun waan dubbadhu jechuudha. Akkuma beennu sagalee Waaqayyoo barsiifnee, barsiifamnee, lallabamnee akka beennu abbaan ergaa Ibrootaa barreessee beekamaa miti. Akka Phaawulos Roomaadhaaf barreessee, Qorontosiif barreessee, Galaatiyaadhaaf barreessee, ana Phaawulostu Ximitoosii wajjin, Silwaanosii wajjin jedhee akka dubbatu ergaa Ibrootaa kan barreessee beekamaa miti. Gaafa ilaalu haa ta'uyyuu malee gaafa Ibroota dubbifannu, Ibroota qorannu, Ibroota teenya ilaallu namni ergaa Ibrootaa barreessee nama bartuu Yesuus Kiristoos irraa ergamootarraa waa'ee Yesuus Kiristoos dhagaye, waa'ee Yesuus Kiristoos barate hin ta'in ooluu jedhama. Kanaaf immoo ragaan dubbii Waaqayyoo Ibroota boqonnaa 2 lakkoofsa 3 irraa akkas jedha. Ibroota boqonnaa 2 lakkoofsa 3 yommuu dubbifnu sagalee akkas jedhu nutti dubbata. Yoos immoo nuyi fayyina guddaa akkasii isa gooftaan ofii isaatii jalqabatti nutti dubbate tuffatnee attamitti isa jalaa baanaree warri isa dhaga'an immoo dubbii kana nuuf cimsaniirru jedha. Warri isa dhaga'an, warri dubbicha dhaga'an, warri sagalicha dhaga'an, ergicha dhaga'anii dubbii kana nuu cimsaniiru. Nummoo fayyina guddaa akkasii isa gooftaan ofii isaatii jalqabatti dubbate tuffannee akkamitti jalaa baanaa jedha. Gooftaan dubbii fayyinaa guddaa nutti dubbate, dubbii jireenyaa nutti dubbate, dubbii kakuu haaraa nutti dubbate, dubbii amansiisaa nutti dubbate, dubbii fayyinaan guute, fayyinaan tumsame nutti dubbate. Kanaaf dubbii kana jalaa ba'uu hin dandeenyu. Warri isarraa baratan, warri isarraa dhaga'an dubbiin kun dhugaa ta'uusaa, amansiisaa ta'uusaa nutti himaniiru, nu cimsaniiru, nu barsiisaniiru, nu galaasaniiru, nu gudunfaniiru jedha. Kanaatiif namni ergaa Ibrootaa barreesse kun bartoota Yesuus Kiristoos irraa, ergamoota irraa sagalee kana nama dhagaye ta'uunsaa hin ooluu jedhama. Kan barreesse Phaawulos miti jechuudha. Phaawulos akkas jedha ofii isaatii hojii ergamootaa boqonnaa 9 lakkoofsa 4-6 gaafa laallu Kiristoos irraan bare jedha. Ani Kiristoos irraan dhagaye, anaan Kiristoos natti mul'atee jedha. Daaretti meesajjii eeyya Kiristoostu Damaasqootti isatti mul'atee, Iyesuustu isatti mul'atee sagalee jaalalaan isaa waamee maqaa isaa ormoota duratti, mootota duratti akka dubbatuuf Phaawulosiin kaase, Phaawulosiin muude. Haa ta'uyyuu malee abbaan ergaa Ibrootaa barreessu kun nama bartuu Yesuus Kiristoos irraa, ergamoota irraa
sagalee waaqayyoo dhagaye hin ta'in lool. Eddan akkas jedhee booda akeeki ergaa Ibrootaa maali? Akeeki ergaa Ibrootaa maali? Waan sadiin waan baradhe isinitti dubbachuu barbaada. Ergaan Ibrootaa tokko akeekni isaa ergaan isaa jechuudha seerri kakuu moofaa Kiristoosiin raawwii akka argate barsiisa. Seerri kakuu moofaa Kiristoosiin akka xumurame. Kiristoos Yesuus dubbii raajotaa, dubbii seeraa, dubbii abbootaa raawwachuudhaaf, xumuruudhaaf, galmaan ga'uudhaaf akka dubbatee nu barsiisa. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Maatiyos boqonnaa 5:17 irratti akkas jedhe. Ani raajotaaf seera diiguudhaaf hin dhufne, raawwachuudhaafan dhufe, galmaan ga'uudhaafan dhufe jedha. Abbaan ergaa Ibrootaa barreessu immoo boqonnaa 1:1 kaasee akkas jedha. Bara duriitti Waaqayyoo si'a baay'ee karaa garaagaraatiin raajotaan abboota keenyatti dubbateera. Guyyoota bara isa dhumaa kanatti immoo ilma isaatiin nutti dubbate. Waaqayyo ilma isaa kanaan Waaqaaf lafa uume, waan hundumaas harka isaatti kennuudhaaf isa dhaabe. Ifni ulfina Waaqayyoo isarraan calaqqisa. Waaqayyo akkuma jirutti isaaniin mul'ata. Dubbii isaa isa humna qabeessaan waan uumame hundumaa hin baata. Inni cubbuutti qulleeffamu erga argachiisee booddee ol gubbaa mirga isa surra qabeessaa dhaqee hin taa'ee jedha. Waaqayyoof galannaa. Ameen. Bara duriitti Waaqayyo dubbachaa ture. Bara duriitti Waaqayyo ergaa dabarsaa ture. Bara duriitti Waaqayyo ulfina isaa mul'isaa ture. Bara duriitti Waaqayyo cal jedhee hin beeku. Baroota keessatti Waaqayyo maqaa isaa, ulfina isaa, aangoo isaa, mootummaa isaa utuu hin mul'isin, utuu hin beeksisin hafee hin beeku. Baroota keessatti Waaqayyo yeroo garaagaraatti namoota garaagaraa kaase, namoota garaagaraa waamee Waaqayyo dhoksaa isaa mul'isaa ture. Ulfina isaa mul'isaa ture. Hojii waaqayyummaa isaa beeksisaa ture. Fakkeenyaaf Waaqayyo Abrahaamiin waamee jedha macaafi. Abrahaamiin waamee ulfina isaa mul'ise. Maal ittiin jedhe? Abrahaamiin biyya kee keessaa ba'ii lafan si agarsiisu dhaqii jedheeti kallattii laateef. Waaqayyo Waaqa kallattii namaa laatuudha. Waaqayyo Waaqa mul'ata namaa laatuudha. Amala isaa keetti Waaqayyo arjaa kennuudhaan beekama. Abrahaamiin waameeti baay'ee addaan naa baay'ee addaan baay'eeti sin eebbisaa jedheen, sin baay'isaa jedheen, warra si eebbisan nan eebbisaa, warra si salphisan nan salphisaa. Qomoon biyya lafaarraa hundinuu sababa keef eebbifamu. Hin argina gaachitti Waaqayyo Abrahaamiin addaan baase achirraa jalqabe. Karaa keen saba eebbisaa ulfina isaa ittiin mul'ise. Maqaa isaa jijjiiree. Abrahaamitti taanee Waaqayyo Musee waame. Iyya saba koo dhaga'eeraa jedhe. Musee taanee Waaqayyo Iyyaasuu waame. Biyya abdii sana situ galchaa jedhe. Saba kakuu sana, saba Israa'eliin. Geedi'ooniin waame Iyyaasuu taanee jilba keetiin deemtaa jedhe. Akka nama tokkootti isaan rukuttaa hawaannisa kana, geerii hawaannisaa kana, bineensa saba nyaatu kana siinan sabarraa kaasaa jedhe. Baroota keetti nama waamee, nama kaasee ittiin bineensa namarraa kaasa. Ittiin hawaannisa namarraa kaasa. Daaroo namarraa kaasa. Abaarsa namarraa kaasa. Waaqayyoof galannaa ta'u. Ameen. Baay'ee ilaaluun danda'ama. Achi baay'ee bira dabarree yoo dhufne, baay'ee bira dabarree, Ruutiin faa bira dabarree, Daawitiin faa, Solomooniin faa bira dabarree yoo dhufnee raajota ilaalle, Isaayyaasiin waame Waaqayyo. Isaayyaasiin waamee akkas jedhe ulfina isaa ittiin mul'ise. Akkana jedha Waaqayyo gooftaan maccaa jettaa jedheen. Biyyi lafaa akkas jedhaa miti. Seexanni akkas jedhaa miti. Namni akkas jedhaa miti. Waaqayyo gooftaan maccaa akkana jedha jetta jedhe. Ergaa guddaan Waaqayyo Isaayyaasitti hime isa kana. Akkana jedha Waaqayyo gooftaan maccaa የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል akkana jedha jetta jedhe. Kanaatiif innis yommuu dubbatu akkas jedha akkana jedha Waaqayyo gooftaan maccaa.
Amen. akkana jedha Waaqayyo Gooftaan maccaa jedha. Haasaa yeroo baata miti Isaayyaas. Haasaa namaa baata miti. Haasaa biyya lafaa baata miti. Haasaa Waaqayyoo baata. Jecha Waaqayyoo baata. Sagalee Waaqayyoo baata. Olii isa ta'e divine Waaqayyo biraa isa fuudhe dubbata. Isaayyaasii taanee Ermiyaasiin waamee akka jedhe ani mucaa ofiin hin jedhin akka dhaabdu, akka buqqiftu, akka ijaartu, akka diigdu sabarratti mootummaa irratti raajii si godheera gadameessaa dhaqee keettan utuutiin dhalatin si argee jedhe. Innis ani mucaadha jedhee nama sodaatu Waaqayyo jajjabeessee sagalee isaan jajjabeessee hafuura isaan jajjabeessee goota godhee hojii isaatti hojjetu ulfina isaatti mul'ise. Hisqeeliin waameeti cinaacha keetiin ciifte waa'ee sabaaf, waa'ee biyyaaf, waa'ee mana Yihudaaf, waa'ee mana Israa'eliif guyyaa lakkaa'een sii kenna. Ba'aa saba kanaa baatta bitaa mirgatti galagaltee ani immoo sin gargaara jedheeti ulfina isaatti mul'ise. Daani'eeliin waamee mul'ata baraan sii kennaa jedhe. Baay'ee bira dabarreennaa dhufnee Yohaannis cuuphaa argine Waaqayyo biraa isa ergame jedha. Gaarri gada jedhu dacheen ola kaafamu dhiibuun wala qixxaatu narra kan caalu dhufaa kophee miilla isaatii hidhuu kanan hin dandeenye jedha. Inni Yesuusiin argisiisa. Ilaa hoolaa Waaqayyoo jedha. Isa cubbuu biyya lafaa baate jedha. Yohaannis ittaaneeti gaa Yohaannis cuuphaa ittaanee Iyesuus Kiristoos mul'ate. Iyesuusin fidee takka jedhe. Ilaa ilma koo isa jaallatamaa isa dhaga'aa jedha. Ilaa ilma koo isa jaallatamaa garaan kootti boqotu. Fayyisaa dhala namaa, fayyisaa biyya lafaa isa dhaga'aa jedhe. Haaleluyyaa. Amen. Isa dhaga'aa jedhe. Isa hin hedhu. Afaan kan birootiin eenyummaa argisiisa. Pronaawooniidha. Isa guddaa ta'e, isa waaqa ta'e, isa abbaa ta'e, isa jaalala ta'e, isa qulqulluu ta'e, isa biddeen jireenyaa ta'e, isa karaa jireenyaa ta'e, isa muka jireenyaa ta'e, isa ifa jireenyaa ta'e, isa muka waynii ta'e, isa guddicha isa dhaga'aa jedhe. Haaleluyyaa. Amen. Ameen. Amen. Anis galgala kana kanuman jedha akka Yohaannis jedhe isa dhaga'aa. Nami isa dhaga'u hin fayyaa. Amen. Nami isa dhaga'u hin jiraata. Inni haasaa waaqarraa dubbata. Haasaa olii dubbata. Oliitii kansaa. Egaa kanaaf akka jedha abbaan ergaa birootaa barreesse. Bara duriitti Waaqayyo si'a baay'ee karaa garaa garaa abbootaan raajotaan dubbachaa ture abboota keenyatti. Barri raawwatame yommuu ga'u garuu ilma isaatiin dhufe. Kiristoosiin dhufe. Tokkicha ilma isaatiin dhufe isumatu dhufe. Kanaatiif seerri kakumoofaa Kiristoosiin raawwii akka argate galma akka ga'e barsiisuudhaaf caafame ergaan Ibrootaa. Lammaffaa irratti akeeki ergaa Ibrootaa maali jennee yommuu ilaallu Ayihudoonni warri amanan haala qormaata baqatanii gara waaqeffannaa seeraatti akka hin deebine, gara biyya lafaatti akka hin deebine, muka abboota isaanii lakkaa'utti akka isaan hin deebine jajjabeessuudhaaf, akeekkachiisuudhaaf, barsiisuudhaaf barreeffame. Irran deebi'a ishee kana. Ayihudoonni warri amanan haala ilaalanii qormaata wal'aansoo isaan irra ga'e ilaalanii baqatanii amantii isaaniitti dugda akka hin ganne fannoo Kiristoosiin lafa kaa'anii biyya lafaatti akka hin deebine shaakala isaanii duriitti akka hin deebine lafa kaa'anitti akka hin deebine waaqeffannaa seeraatti akka hin deebine akeekkachiisuudhaaf argisiisuudhaaf barsiisuudhaaf barreeffame ergaan Ibrootaa. Sadaffaa wal jajjabeessuu fi barbaachisummaa tokkummaa hubachiisuudhaaf wal jajjabeessuu obbolootaa, wal jajjabeessuu amantootaa, wal jajjabeessuu ijoollee Waaqayyoo, wal jajjabeessuu warra wangeelaa, wal jajjabeessuu
kiristiyaanota kakuwaaraa cimsuudhaaf tokkummaa qabaachuu isaanii barsiisuudhaaf mi'aa tokkummaa argisiisuudhaaf humna tokkummaa argisiisuudhaaf bu'aa tokkummaa argisiisuudhaaf galma tokkummaa argisiisuudhaaf barreeffame ergaan Ibrootaa. Waaqayyoof galannaa ta'u. Ameen. Dhaga'aa jirtuu laata? Eeyyee. Ameen. wal jajjabeessu hafuuratti wal jajjabeessu amantiitti wal jajjabeessu mootummaa Waaqayyoo keetti wal jajjabeessu Arooniif Musee walii ta'u yoo tokko dadhabe tokko humna dagalee isaaf ta'u barbaachisummaa isaa wal miidhuun sirrii akka hin taane walirratti dubbachuun walirratti lallabuun miilla wal jalaa gatuun miilla kadhannaa miilla hafuuraa miilla guddinaa miilla dinagdee jechaan xala'aadhaan oduudhaan guutamanii copha walirratti ta'uun barbaachisaa miti. Wal miidhuun barbaachisaa miti. Tokkummaa qabaachuu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kana kan inni kadhate gaafa gara dhumaatti wangeela Yohaannis boqonnaa 17 irratti bartoota isaarraa adda bahuuf yommuu jedhe abbaasaa kana kadhate isaan ati naaf laatte tokko akka ta'an jedhe aniif ati tokko akka ta'an warri natti amanan warri na duukaa bu'an warri ija isaanii anarra kaawwatan amanannaa isaanii na godhatanii laga Galiilaatii ka'an safara qaraxaatii ka'an mukarraa gadi bu'an akka isaan tokko ta'an yaadaan dubbiidhaan hojiidhaan akka isaan tokko ta'anan si kadhadhe gidduu isaanii daana'oon akka hin galle hattuun akka hin galle biyyi lafaa akka hin galle akka isaan tokko ta'aniifan si kadhadhe. Waaqayyoof galannaa ta'u. Ameen. Kana gaa akeeki ergaa Ibrootaa. Gaafa bibilikaalii gaafa sagalee Waaqayyoon ilaalu zemootoo barsiifni ergaa Ibrootaa inni guddaan maali? Maa inni guddaan inni dubbachuu barbaadu? Abbaan ergaa Ibrootaa barsiifni isaa inni guddaan wanti keessa booldi ta'ee mul'atu qabachuu qabnu gudunfachuu qabnu maali jennee gaafa laallu amanamaa fayyisaa luba guddaa inni ta'e Yesuus haala hundumaa gararraadha. Ameen. Irran deebi'a. Amanamaa fayyisaa luba guddaa inni ta'e Yesuus Kiristoos haala hundumaa gararraadha. Ameen. Bara hundumaa gararraadha. Bara hadhaa kana haala gidirfamaa kana gararraadha Yesuus. Ameen. Ameen. Haala hundumaa gararraa. Haalli keessa jirru akka sila obboleettiin keenya jalqaba kadhatte gaafa silaallu gidiraadha. Gaafa silaallu boo'icha. Gaafa silaallu du'a. Gaafa silaallu hidhaadha. Gaafa silaallu beela. Gaafa silaallu warraaqsa garaagaraati. Warraaqsa kana gararraadha Yesuus. Ameen. Haala kana gararraadha Yesuus. Ameen. Bubbee kana gararraadha Yesuus. Sunaamii gararraadha Yesuus. Ameen. Hallelujah. Hallelujah. Mee waan inni dhagaa jirtan akkas jedha Yesuus haala koo gararraadha jedhame. Yesuus haala gararraadha. Jedhame guddisaati haala gararraadha jedhame. Yesuus haala gararraadha. Maal godhaa irru beektu yeroo akka jennu moosisaa jirra. Haala keenya gararraatti isa moosisaa jirra. Du'a kana gararraa, beela kana gararraa, hidhaa kana gararraa, isa Arabii hojjetu gararraa, isa Sooriyaan hojjetu gararraa, isa Dalabii Itoophiyaa hojjetu gararraa, isa namoonni addaa garaa hojjetan haala kana gararraadha Yesuus. Ameen. Fayyisaadha. Ameen. Egaa abbaan ergaa Ibrootaa maaliif barreesse? Qormaata isaanitti dhufeen amantii isaanii akka hin buufneef, amantii isaanii akka hin ganneef,
amantii isaaniitti cichanii cimanii jabaatanii akka isaan dhaabatan yoomiyyuu yeroo bilbilamuuf yeroo iyyaafataman jiranoo jechuu akka isaan danda'an jira Yesuusii wajjin jira Kiristoosii wajjin jira abbaa koo wajjin jira mana Waaqayyoo keessa jira fannoo isaa jala jira dhugaa baadhee jira amantii koo baadhee jira Kiristoosiin baadhee jedhanii akka isaan argaman isaan jajjabeessuudhaaf. Maaliif hin ilaalla qabxii tokko lama sadii afur jennee yoo Waaqayyo jedhe amma itti fufne. Qormaanni isaanitti dhufe maali? Warri Ibrootaa kanatti maa inni qormaanni isaan argate? Maa inni qormaanni qe'ee isaaniitti gale? Maa inni qormaanni jireenya isaaniitti gale? Amantii isaanii raasuudhaaf, amantii isaanii duuffisuudhaaf, amantii isaanii dadhabsiisuudhaaf, amantii isaanii huqqisuudhaaf, amantii isaanii irratti coba ta'uudhaaf maaltu isaan argate? Maaliif akkas jedha? Hin gatinaa. Hin gatinaa maaliif jedha? Darbattanii hin gatinaa. Cabsitanii hin gatinaa. Tuffattanii hin gatinaa. Mo'amtanii hin gatinaa. Sodaattanii hin gatinaa. Amantii keessan maaliif jedha? Maaliif jedha? Maaliif jedha? Maayini qormaan isaaniitti dhufe? Haalli yeroo sana isaan irra ga'e maali? Baroota keetti waldaa kiristiyaanaa gaafa laallu, amantoota gaafa laallu, kakuu moofaas ta'e kakuu haaraa, qormaata addaa garaa, haala addaa garaa, wal'aansoo addaa garaatu saba Waaqayyoo irratti dhufa. Amantoota irratti dhufa. Ijoollee Waaqayyoo irratti dhufa. Waaqayyo gooftaan maccaa garuu utuunni isaan gargaaru, utuunni isaan tiksu, utuunni isaan baraaru, utuunni isaan oolchuu hin argina. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf warri Ibrootaa qormaanni isaan argate maali gaafa jettan tokko dhibaa'ummaadha. Dhibaa'ummaa leezii seenu jechuudha. Sinfinnaa isa jennu dhibaa'ummaadha. Akkas jedha Ibroota boqonnaa 5 lakkoofsa 11 irraa akkas jedha sagalee Waaqayyootu. Akkas jedha waa'ee isa dubbatamee kanaaf waan jennu baay'ee qabna. Garuu wanta dhageessan hubachuutti daagii waan taataniif isinii ibsuun rakkisaadha. Daagii ta'an, dhibaa'oo ta'an, isa dhagaan hubachuu dadhaban, sagalee dhagaan, kakuu dhagaan, wangeela dhagaan hubachuu dadhaban akka dhabbaan ergaa Ibrootaa akkatti isinii ibsuu dhabne, akkatti isin barsiifnu dhabne, akkatti isinii dhachiifnu wal'aallee jedha. Maal jennaan waa'ee isa dubbatamee kanaaf waan jennu baay'ee qabna. Waa'ee Kiristoos waan jennu baay'ee qabna. Waa'ee wangeelaa waan jennu baay'ee qabna. Garuu wanta dhageessan hubachuu dadhabdu. Hafuura dadhabbiitu isaan qabate. Hafuura daagummaatu isaan qabate. Kanaaf qorumsatti galan hin qaawwe keessi isaanii. Dadhabbiidhaaf iddoo laatan. Daagummaadhaaf iddoo laatan. Cimuu dadhaban. Hin laafan hin mudukan. Akkas jedha boqonnaa 6. Ibroota boqonnaa 6 lakkoofsa 11-12 gaafa darbinee laallu. Akkas jedha har'a ergaa Ibrootaa kana iddoo baay'een dubbisa. As keessaas hin bahu. Isinis abdichi guutummaan isaa kan hin mamsiifne ta'uusaa beektanii tokkoon keessan isumaaf dhimmuu keessan hamma dhumaatti akka argisiiftan hin barbaanne. Isin daagii utuu hin ta'in fakkeenya warra amantii fi obsaan wanta abdachiifame argachuuf jiranii akka fudhattan hin barbaanna. Dhaga'aa jirtu? Isin daagii utuu hin ta'in warra amantii isaaniitti laafan utuu hin ta'in mo'amanii warra argaman, kufanii warra argaman, harka laatanii warra argaman utuu hin ta'in warra amantii gurguran, dibata gurguran, gatanii dhiisan utuu hin ta'in haalaan of jijjiiran utuu hin ta'in haalaan immoo haalatti of jijjiiran utuu hin ta'in waan isin irraa barbaada, waan isin irraa dheeboodha, waan isin irraa beelaa, waan isin irraa quufuu barbaada.
waan isin irraa barachuu barbaada. Waa isin irratti argeen gammaduu barbaada. Ililchuu barbaada. Isin lakkaawwachuu barbaada. Gonfoo jedhee. Innis maali? Fakkeenya warra amantii fi obsaan wanta abdachiifame argachuuf jiranii akka fudhattan hin barbaanne. Fakkeenya warra dhibaawotaa miti. Fakkeenya warra Kiristoos irratti qoosanii miti. Wangeela fudhatanii tuffatanii miti. Warra wangeelichaaf aarsaa ta'an, amantichaaf gatii baasan, gonfoo harkaan qabatan, badhaasa Kiristoos harkaa fudhatan akka fakkaattan kana arguun barbaada. Kana arguun barbaada. Galgala tokko duwwaa, guyyaa tokko duwwaa gooftaa biratti isin argee isin dhabuun barbaada. Bara keessan hundumaa bobaa Yesuus jalatti, fannoo Yesuus jalatti, argama Yesuus jalatti, mootummaa Waaqayyoo keessatti isin arguun barbaada. Dhabuun, beela'uu yoo jiraate quufuun, hidhamuu yoo jiraate hiikamuun, Kiristoosiin mataa godhattanii, gaachana godhattanii, siloogaan dhaadhannoo godhattanii, akkasitti isaan boontan, isaaf jiraattan, isaan jiraattan isin arguun barbaada. Waaqayyo kanaan nu haa. Ameen. Waaqayyo kanaan nu haa guutuu. Ameen. Warra dhibooftu, warra daagi tusaan achi gangalatanii, haasaarraan gadee haasa'anii, haasaa beeraa haasa'anii, mammaaksa durii mammaakanii, dhufee diinni irratti godoo jaarratu, biyyi lafaa irratti mana jaarratu, seexani dhufee wayyaattuu wifatu, akkasin hin taane, dhandhi keessan biyya lafaaf akka hin mijanne, seexanaaf akka hin mijanne, fooniif akka hin mijanne, hafuura qulqulluu uffattanii, ayyaana Waaqayyoo uffattanii, seexana mataa naannessaa akkasin jiraattan arguun barbaada. Ameen. Ameen. Kanaan nu haa guutuu Waaqayyo. Ameen. Ameen. Tarii dubbadhu obboloota kuna dhaga'a. Dhibaa'ummaa keessa jirraa laata? Dadhabbii keessa jirraa laata? Gaaf tokko jabaannee gaaf tokko kan biraa taanaa laata? Because you know, naqa takka declaration namoonni dhaqanii gadi bu'u biyya lafaa jala dhaqanii jilbeenfatu. Dhaqanii nama jala jilbeenfatu. Warri kan Waaqayyoo amantii isaanii eeggatan yeroo hundumaa warra Kiristoos jala jilbeenfatanidha. Ameen. Warri iddoo aarsaan sanqafa hundumaa haaraa ta'edha. Maqaa gooftaa Yesuusiin utuun lallabuu isiniin nan jedhaa. Iddoon aarsaa keenya ibiddaan haa guutu. Ameen. Iddoon aarsaa keenya argama Waaqayyoo haa guutu. Ameen. Hallelujah. Ameen. Hallelujah. Ameen. Ameen. Lammaffaa irratti qormaanni warri birootaa maali? Qormaata achitti argitan. Obsaan amantii keessa turuu dadhabu. Obsaan amantii keessa, kiristiyaanummaa keessa, mana Waaqayyoo keessa, wangeela keessa, jaalala keessa, qulqullummaa keessa, amanamummaa keessa turuu dadhabu. Dafanii qulqullummaa keessaa ba'u. Qulqullummaa wangeelaa, qulqullummaa gaa'ilaa, qulqullummaa jireenyaa keessaa dafanii ba'u. Takka waan nama gaddisiisu amantoonni kufaatii kana salphama godhanii yeroo isaan ammas waan garaa isaanii hojjetan dhageenya argina. Yeroo isaan akkuma barbaadanitti wangeela kana hiikkatan, Kiristoos kana hiikkatan argina. Yeroo isaan gadi buusanii homaa miti, edda fayyite, edda naqa tokko qalbii jirratte jedhanii if it feels good do it yeroo isaan jedhan gaarii fakkaannaan hojjedhu yeroo isaan jedhan argina. Jechichi salphaan Waaqayyo gooftaan maccaa garuu waan goone hundumaaf gaaf tokko firdii duratti nu dhiyeessa. Maaliif goote kana? Maaliif hojjette kana? Maali yaaddeeti jedhamuun hin oolu. Kanaatiif yeroo baay'ee namoonni dafanii amantii keessaa ba'u. Dafanii dhiisu. Kalee jabaa fakkaatanii, kalee warra dhimma baasan ta'anii yeroo isaan deebi'anii biyya lafaatti deebi'an, sirbatti deebi'an, achitti deebi'an argina. Waaqayyo gooftaan maccaa garuu yeroo hundumaa yeroottis yeroo malees amantii keessatti nu arguu barbaada. Waaqayyo barruu isaarraa nu hin dhabin. Ibroota boqonnaan 12:3. Isin dadhabdanii yaadni keessanis akka hin laafnetti
ittiin mormuu cubbamootaa isa obsaan danda'e sana yaadatti qabadhaa. Isa cubbuudhaan morme, isa cubbuudhaan morme, isa du'aan morme, isa seexanaan morme, mormuu duwwaa miti, mormee mo'ate, arfii du'aa cabse, mataasii oliin afaan qabachiise yaadatti qabadhaa. Ameen. Galgala kana maaliidhaan nama Yesuusiin yaada keenya keessaa kan godaane haa ta'u. Ameen. Yaadi gadi bu'aan, yaadi yeroo gizaawii ajandaa yeroo maqaa gooftaa Yesuusiin laphee keenya keessaa kan godaane haa ta'u. Har'a yaada amantootaa kan nama gaddisiisu ajandaa yerootu qabate, yaada yerootu qabate, mata duree yerootu qabate. Akkasnaan jedhe Waaqayyo sabi koo waan xixinnoo yaaduuf waan xixinnoo karoorsuudhaan deemsa isaa gabaabsee minaan jedhe. Saba waan guddaan itti kennameetu waan xixinnoo haasa'a, waan xixinnoo yaada. Abboo Waaqni nu waaqessinu Waaqa guddaadha. Jaalala guddaadha. Jaalala isaa guddaadha. Abdii nu abdachiisa guddaadha. Guddaadha Yesuus. Yesuus guddaadha. Ameen. Waaqayyo guddaadha. Ameen. Haleluuyaa. Waaqayyo guddaadha jechuun cimaadha Yesuus. Ameen. Waaqayyo guddaadha. Waaqayyo guddaadha. Haleluuyaa. Waaqayyo guddaadha jechuun himee akka beeknuuf ofii isaa nutti mul'ise jechuudha. Ameen. Beektu bunni gaafa ija godhatu gadi jedha na ciradhuedha na bu'adhu na funaannadhuedha gajjannee guubii keenyatti gajjannee keeshaatti waan barbaachisutti ciran nagaa jala teenye funaannanna ilma nagaa burtukaanii yeroo ija godhatu gad jedha muuziin illee yeroo bishaatu gad jedha. Waaqayyo ija jireenyaa, ija araaraa, ija fayyinaa, ija guddinaa, ija tajaajilaa baafannuu jedhe Waaqayyo. Ameen. Waaqayyo gal jedhe jechuudha. Nama ta'ee nuu dhufe Yesuus. Ameen. Incarnation. Incarnation of Jesus. Kan sii fidee ciran, nagaan sii fidee hoo. Eebban si fidee hoo. Akka jireenyaan si fidee hoo. Hoo usiin jedhe Waaqayyo. Ameen. Yesuus. Haleluuyaa. Gurri dhaga'aa jirtu. Hoo Yesuus gassii jedheera. Ameen. Ciradhumee waan dhabde irraa ciradhu ammayyuu gassii jedhee iraaddumaan. Ameen. Haleluuyaa. Sii labamaa jira. Sii faarfatamaa jira. Sii kadhatamaa jira. Gammachuun irraa ciradhu. Araara irraa ciradhu. Jireenya irraa ciradhu. Ameen. Yesuus. Haleluuyaa. Ameen. Obsaan amantii keessa turuu dadhaban birootaa obsa dhaban hin jarjaran. Faarfattuun tokko turiin faarfatti. Najjoo yommuun tureen faarfatti mucaan tokko keettee faarfatti. Garaan jabaatu inni akka namaa hin ariifatu kan saasuutumaa. Nu tariifatam jarjaram malee nuuf kennuuf jira sooressan malee jettu. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Garaan jabaatu inni akka namaa hin ariifatu kan saasuutumaa. Ameen. Tariifatam jarjaram malee nuuf kennuuf jira sooressan malee. Haleluuyaa. Ameen. Ameen. Kana jedhana wajjin sooressa koo Yesuus jedhame. Sooressa koo Yesuus. Haleluuyaa. Sooressa koo Yesuus. Sooressa koo Yesuus. Haleluuyaa. Sooressa koo Yesuus. Barbaad. Lixxiifu. Haadhaa koo. Gara koo. Waan tartiibni waan guddaa. Qortii ati biraan geenyeen sii kennaa jira. Ameen. Maqaan isaa Waaqayyo ta'e inni Waaqaaf lafa uume. Uumee simbootti godhe har'a sooressa Waaqayyo. Ameen. Soorummaa Waaqayyoo, haadhummaa Waaqayyoo, arjummaa Waaqayyoo eenyutu bataa gaafa jettan warra amantiidhaan isa bira ture. Warra obsaan isa bira ture. Warri amantiidhaan isa bira turan, obsaan isa bira turan, guddummaa Waaqayyoo, sooressummaa Waaqayyoo,
badhaadhummaa waaqayyoo lakkaa'u. Galanni waaqayyoo haa ta'u. Ameen. Warri kaan garuu ariifatanii keessaa ba'u. Akkas jedhee Phaawulos isa lammaffaa Xiimotewos irratti boqonnaa 4 lakkoofsa 10 yommuu laaltan na dhiisanii deemanii akkas jedha boqonnaa 4 lakkoofsa 10 irratti akkas jedha na dhiisee deemee Deemaas na dhiisee deemee jedha laa akkas jedha ariitiidhaan gara koo dhufuudhaaf dhama'e. Deemaas biyya lafaa kana jaallatee ana buusee mandaraa Tasalonqee dhaqe. Kireesqees biyya Galaatiyaa, Tiitos immoo biyya Dalmaatiyaa dhaqe. Luuqaas duwwaatu na bira jira. Yeroo dhuftu Maarqosiin of duukaa fidii kottu inni anaaf ergamuudhaan waa'ee anaaf hin baasa'e. Hin sokkina dhiisee galagalee sokke. Tasalonqeetti galagale. Tasalonqee argee irraa fudhadhabe. Tasalonqee argee na buuse. Hidhata hiike. Achi ga'ee naa bilbiluu dide. Bilbila koo kaasuu dide. Afaan si'anaatiin jecha si'anaatiin bilaakliistii jala galchee Tasalonqeetti. Deemaas bilaakliistii jala galchee. Na dhiisee deeme. Naa kaasaan jiru. Dafii fidii kottu Maarqosiin jedhan. Naa gargaaru. Naa wajjina hojjetu. Hin galagale warri Ibrootaa akkasi amantii keessa obsaan turuu dadhaban. Sadaffaa qormaati warri Ibrootaa maali gaafa jennu qormaati achitti argame dhibaa'ummaa duwwaa miti amantii keessatti hafuu turuu dadhiisuu dadhabuu duwwaa miti garaa gaggalagaluu qabu. Garaa isaaniituun boqonne al-sakkaneef garaa isaaniituun boqonne lakkeedha. Ibroota boqonnaa 3 har'a ergaa Ibrootaa kana baay'ee isaa walii wajjin ilaalla yeroo gabaabaadhaaf. Yoo dhibees immoo guyyaa Waaqayyoo deebinee walii wajjin ilaalla. Akkas jedha Ibrootaa boqonnaa 3 lakkoofsa 12-14. Yaa obboloota nana isin keessaa tokkollee garaa hamaa isa hin amanne isa Waaqayyoo jiraataa irraa galagalus akka hin qabaannetti of eeggadha. Garuu isin keessaa namni tokkollee gowwoomsaa cubbuutiin mata jabeessa akka hin taanetti guyyaan har'aa inni nuyi sagalee Waaqayyoo itti dhageenyutu hin darbin guyyumma guyyaatti wal jajjabeessa. Ameen. Amanannaa keenya isa duraa sana hamma dhumaatti jabeessine yoo qabanne warra Kiristoositti qooda qabaatan hin taana. Maaloo kana irratti akkas jedha. Yaa obboloota nanaa jedha. Yaa obboloota nanaa jedha ifama. Yaa obboloota nanaa isin keessaa tokkollee garaa hamaa isa hin amanne isa Waaqayyoo jiraataa irraa galagalu akka hin qabaannetti. Waaqayyoo jiraataa irraa jechuun maal jechuudha? Qormaati yeroo jiraatti, dhukkubi yeroo jiraatti, beekumsi yeroo jiraatti hin darba. Siyaasi amma mataa nama naannessu hin darba. Waaqayyo garuu hin dhufa. Bara baraan jiraata. Ameen. Kanaaf akkeedha. Garaa galagalu akka hin qabaanne of eeggadhaa. Maal godhaa? Of eeggadhaa. Yoo of eeggadhaa jedhaa. Of eeggadhaa inni jedhu kuni macaafa qulqulluu keenya keessa tuullamee jira. Gara naqaa 44 of eeggadhaa jedha macaafi. Kakuu moofaas, kakuu haaraas gaafa laal. Kakuu haaraa keessaa naqa 29 of eeggadhaa jedha. Kakuu moofaa keessaa gara naqa 15 of eeggadhaa jedha. Ibroota irraa gara naqa 3 of eeggadhaa jedha. Of eeggadhaa jedha. Mee dhaggeeffadhaa. Kan akka kiristiyaanaa eegduu qabu hin jiru. Kan akka kiristiyaanaa tiksee qabu hin jiru. Nuyi Waaqayyoo abbaan hin eegamna. Waaqayyoo ilmaan hin eegamna. Hafuura qulqulluun hin eegamna. Qulqullootaan hin eegamna. Amantootaan hin eegamna. Ergamootaan hin eegamna.
kakuu gaa'ilaa fuuneen hin eegamna. Kakuu tajaajilaa fuuneen hin eegamna. Amantii kiristiyaanaa baranneen hin eegamna. Kanuma keessaa moo dhufee ka'e of eeggadhaa. Of eeggadhaa.